Asmaraa magaalaa guddoo biyyattii taatee utuu jirtu poolisii tiraafikaa tokko hin qabdu. Durdurii malee teeknooloojii ammayyaa hedduu waliin wal hin beektu. Ispaaltii durdur xaaliyaaniin hojjetamte gubbaa dhaabbattee akkasitti mul'atu konkolaataa ammayyaa kuwittaan ijaara fe'umsa deddeebisuu qofaadha. Sababni isaas durdur biyyattiin sirna gita bittaa xaaliyaan jala turte. Konkolaataadhaanis bitaa qabadduu fi mirga qabadduun hin jirtu. Meeshaalee jijjiirraa konkolaataas ta'ee maaddii hagaa haatan hin qabne Eeltiraan warri daangaa irratti dhiyaatu kan irraa fayyadaman boba'aa Jibuutii irraa, Goommaa Suudaan irraa, ispeer paartiiwwan makiina barbaachisan kan biroo immoo Somaaliilaand irraa argatu. Eeltiraa keessatti hayyama konkolaachisaa namni hundi hin argatu. Ulaagaaleen hayyama konkolaachisaa argachuuf kaa'amu garmalee ol ka'aadha. Namni tokko hayyama argachuudhaaf dheerinni isaa meetira takkaa fi saantima 60 ol, ulfaatinni isaa immoo kiloogiraama 55 ol, sadarkaa barumsaatiin yuunivarsiitii Asmaraa irraa ragaa gahaa kan harkaa qabuu fi fayya qabeessa ta'uun dirqama. Baay'ina uummataa miiliyoona takka tuqaa takka kan qabdu magaalaan Asmaraa intarneetiin gahaan biyyattii keessatti waan hin argamneef lammiileen isii yeroo baay'ee kaaffee irra taa'anii isaanii buna dhuguu fi taphatu argita. Ismaartifoon ammayyaa kan barbaadde harkarraa qabaatus kan ati fayyadamuu dandeessu viidiyoo waraabdee yookaan immoo viidiyoo keessatti caannatte qofaadha. Haalli qilleensa magaalaa Asmaraa giddu galeessaan digirii seentigireedii 21 yoo ta'u kan Addis Ababaa yoo fudhanne garuu digirii seentigireedii 16 ta'a. Gamoon mul'atu hundi kan duriiti malee gamoo ammayyaa tokko hin qabdu. Haala karoomina ijaarsa xaaliyaan durii barbaannaan Rooma deemuu si hin barbaachisu hundaa'uu Eeltiraa magaalaa Asmaraa irraa argachuu dandeessa. Asmaraan karoomina waan jedhamus dhageessee hin beektu. Sababni isaas akka magaalaa Finfinneetti jijjiiramni kooriidaraa yookaan immoo ijaarsi kooriidaraa utuu jiraate gamooleen magaalaa Asmaraa keessatti argamtu boca durii kana qabattee turuu hin dandeessu turte. Asmaraan gamoolee kana sababni hin jijjiiriniif seenaa durii tursiisuu barbaaddee utuu hin taane galiin biyyattii baay'ee gadaanaa waan ta'eefi. Sababni galiin isii gadaanaa ta'uu dandeef immoo Itoophiyaa wajjin waliigaltee hin qabdu. Kan hubachuu qabdan Eeltiraan gaafa Itoophiyaa waliin jirtu keessattuu magaalonni wadaba irratti argaman jaarrota hedduun dura magaalota Afrikaa keessaa magaalaan gaarii jedhamtu Eeltiraa keessatti argamti. Fakkeenyaaf manneen sinimaa gurguddaan Eeltiraa magaalaa Asmaraa keessatti argamu sinimaa Impeeroo, sinimaa Doontee, sinimaa Roomaa akkasumas sinimaa Kaappiteen fa'aa jedhamuudhaan afaan xaaliyaaniitiin magaalattii keessatti barreeffaman. Kun hundi utuu hin jijjiiramin akkasumaan jira. Walumaa galatti lammiileen biyyattii garmalee duubatti hafuurraa kan ka'e keessummaan tokko utuu hin beekin konkolaataa irra gadi bu'ee appiiwwan bilbila onlaayinaa ittiin fayyadamnu kanneen akka waatsaappii, vaayibaraa, miisenjaraa fi iimoo fi kan kana fakkaatan yoo gaafatte waan harka mootummaa qofatti argamuun gaafattaa jedhanii siif deebisu. Eeyyeen dhugumaan Eeltiraan biyya teeknooloojii hedduu irraa duubatti hafte. Duubatti sin nambisin jeen nagaa koodhaan madda nagaan tura.